واللبدي جيوبوليتيكا جدو قليزة خيستي هماتا دفن داندين تيارة إثيوبيا جارسة داندي تيارة بشوف ترتي إبا قدا في داجراتشو هقنان أولانان داندي تيارة إثيوبيا بمس فين تاسو وادبتك أبا بلدو تنديسنا Xiyyaaronni USA waraana Iraan irratti hirmaatanii jiran jechuudhaan mootummaan Spain USA itti dhaadate. Sababa waldhabdee baay'ee galeessaa keessatti dheeratee jiruun rakkoon dhiyeessii gaazaa Itoophiyaa mudateef mootummaan murteewwan rakkoo dhiyeessii boba'aa mudate dandamachuuf dhiyeessee ifoomsee jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen seeraa qabeessa hin taaneef hayyama kenna jechuu isaatii wal qabatee naannoo Oromiyaa keessatti waraqaa eenyummaa haaraa fi gowwoomsaa wal qabatee abbaa lafummaa mirkaneeffachuudhaaf saamichi raawwatamaa jiraachuu isaa mirkaneeffachuu maddeen gabaasaa jiru. Dhabamuu boba'aatii wal qabatee diinagdeen Itoophiyaa gaaga'amiinsa guddaa keessa akka galuu dandeettu hayyoonni eeraa jiru. Daawwattoota fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isinitti himne hundinuu hangafoota Hegeree Miidiyaati amma bal'inatu daansa. Wallabdeen baay'ee galeessaa keessatti fufee jiruun daandiin xiyyaara Itoophiyaatiif ijaarsa daandii xiyyaara idil addunyaa bishooftuu ijaaramaa jirutti rakkoo fitaa akka jiru hoogganaan olaanaan daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo himeeti jira. Hoogganaan daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo gaafii guyyaa rabbitoota 30 bara 2026 gaazexaa Kaapitaal wajjin taasiseen cufamuun naannoo qilleensaa jijjiiramuun gatii boba'aa hanqinni xiyyaaraa daandii xiyyaara irratti dhiibbaa akka qabu akkasumallee ijaarsa buufata xiyyaaraa bishooftuu irratti dhiibbaa akkamii akka qabu ibsee jira. Waraanni ji'a tokko oliif baay'ee galeessaa keessatti eegalee hojii daandii xiyyaara irratti dhiibbaa guddaa fiduu kan ibse obbo Masfiin Xaasoo kanarraa kan ka'e ammoo daandiin xiyyaaraa kun balalii biyyoota 8 Lebaanoos, Israa'el, Joordaan, Kuweet, Bahariin, Qaaxar, Imireetota Arabaatii fi Suudi Arabiyaa dabalatee magaalota 10tti taasifamu addaan kutuuf dirqisiifamuu ibsee jira. Amma balalliin gara Shaarjaa, Yuunaayitid Arab Imireetii fi Damaam Suudi Arabiyaatti eegaluu kan ibse yoo ta'u balalliin kun carraa lammiilee gara biyyaatti deebisuuf kan kaayyeffate ta'ullee ibse. Haalli kun lakkoofsi imaltootaa irrachuu fi galii dhabuu kan taasise yoo ta'u hojii waliigalaa daandii xiyyaara idil addunyaa keessaa kutaa xiqqaa waan ta'eef hojii waliigalaa irratti dhiibbaa guddaa taasisee jiraachuu ibse. Yaaddoon guddaa lakkoofsi imaltootaa irrachuu osoo hin taane dhiyeessii boba'aa ta'uus dubbatee jira. Daandiin xiyyaara kun gatiin boba'aa addunyaa gabaa irratti dhibbantaa kan ol dabaluu isaatiin qormaanni guddaan isa mudachaa kan ture yoo ta'u kunis gatiin boba'aa jeettii barmeelli tokkoof doolaarri 65 irraa gara doolaara 100tti yoo ta'u dhibbantaa 60 kan ol guddate ta'uu ibse. Daandiin xiyyaara kun yeroo ammaa kana qofa Jibuutii fi Finfinnee irraa qabutti fayyadamaa kan jiru yoo ta'u mootummaan boba'aa dabalataa maddoota filannoo adda addaa irraa bitee gara Jibuutii galchaa waan jiruuf balalii irratti addaan cituunis akka hin uumamne ibsee jira. Haa ta'uuti malee ammoo oomishtoonni xiyyaara idil addunyaa yeroo geejjibaa harkifachuun keessumattuu xiyyaarota qaama bal'aa fi fageenya dheeraa kan qaban kanneen akka Boeing 777, Airbus A350 fi Boeing 787 hanqina guddaa uumee jiraachuu obbo Masfiin Xaasoo himeeti jira. Hanqinni kun daandii xiyyaara kun tarsiimoo guddina 2035 saffisiisaa barbaadamu akka hin milkoofne kan taasisu yoo ta'u xiyyaaronni haaraan qaama bal'aa qaban kun hanga walakkeessa bara 2027 tti dhufa jaamee kan hin eegamne ta'ullee ibsee jira. Yeroo ce'umsaa kana riqicha gochuuf ammoo daandiin xiyyaara kun sa'aatii balalii guyyaa xiyyaarota isaa amma jiru sa'aatii 14 irraa gara sa'aatii 16tti guddisuun akkasumallee xiyyaarota oomishtoota odoo hin taane abbootii qabeenyaa biroo irraa kireessuu yookaan bituudhaan qaawwa jiru guutuuf hojjechaa kan jiruu fi akka fakkeenyatti xiyyaaronni A352 chaayinaa irraa bitee jiraachuu himeeti jira. Gama biyya keessaatiin ammoo buufata xiyyaaraa haaraa 5 Nageellee Booranaa, Goree Mattuu, Mizaan Amaanii fi Dabra Maarqoos dabalatee ji'a 2 keessatti xumuramuun hojiirra ooluu danda'a jaamee kan eegamu yoo ta'u kunis lakkoofsa waliigalaa bakkeewwan biyya keessaa 23 irraa gara 72tti ol guddisee jiraachuu himeeti jira. Daandiin xiyyaaraa kun hanga ammaatti buufata xiyyaara idil addunyaa guddaa bishooftutti doolaara miiliyoona 700 kan investi godhe yoo ta'u doolaara biiliyoona 9 fi ammoo dhaabbilee faayinaansii irraa walitti qabameen ijaaramaa kan jiru ta'uu ibse. Haa ta'uuti malee baankii misooma Afrikaa dabalatee dhaabbileen hedduun ijaarsa buufata xiyyaara bishooftuu haaraa deeggaruuf fedhii kanaaf ammoo yeroo ammaatti sababa lola jibaa jiddu galeessaa ka'een danqaan uumamee jiraachuu ibseeti jira. Xiyyaaronni USA waraana Iraan irratti hirmaatanii jiran jechuudhaan mootummaan Spain USA itti dhaadate. Xiyyaarri USA waraana Iraan irratti hirmaatee daangaa koo akka hin fayyadamne jechuun dubbachuu mootummaa Spain dubbii barbaacha USA ta'uusaa Iraanii akka deeggaraa jirtu akeekas jedhamee jira. Mootummaan Spain xiyyaaronni USA waraana Iraan irratti hirmaatan kamiyyuu daangaa qilleensaa koo hin fayyadamuu hin danda'an kana booda kan jette yoo ta'u fedha keenya malee fayyadamuu kan yaalan yoo ta'e haliillaa xiyyaarota USA irratti akka raawwachuuf qophii ta'anis dubbatanii jiru.
Ministeerri ittisaa Ispeen akka miidiyaalee biyyattiitti himanitti mootummaan Ispeen buufata waraanaa ofii akkasumas daangaa qilleensa isaa gochoota waraanaa irraa bilisa gochuuf akka hojjetu kan hime yoo ta'u buufanni waraanaa Ispeen lolaaf kan hin hayyamamne ta'uusaas beeksisee jira. Bitoota isaa irraa eegalee ergaan kun pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka dallasiisee ture kan yaadatamu yoo ta'u Ispeen haaloo bahuuf dhaadataa akka jirtus Tiraampis dubbicha hubachuu isaanii ibsanii jiru. Ministeerri muummee Ispeen Pedroon akka haleellaa USA fi Israa'el Iraan irratti banan gocha kana akka balaaleffatanii fi seera maleessa jedhanii kan turan yoo ta'u jalqaba ji'a bitooteessaa ministeerri muummee Ispeen buufataalee waraanaa Ispeen keessatti argaman kan biyyattii Ameerikaa walitti qabdu rootaa fi moonaraa bakkee jedhaman Ameerikaan akka hin fayyadamne dhorkanii jiru. Gurgura amma daangaa qilleensaa irraa kanaan dura guyyoota muraasaan dura waraana Iraaniin kan walii xiyyaarota boba'aa fe'an dabalatee karoora balallii xiyyaarota Ameerikaa hunda haqanii akka turan ministeerri muummee Ispeen ibsanii jiru. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa buufata waraanaa biyyoota biroo keessa baradanii daangaa qilleensa Ispeen keessa qaxxaamuruu akka hin dandeenye kan ibsan yoo ta'u qaxxaamuranii yoo kan argaman ta'e Ispeen tarkaanfii akka irratti fudhattu ibsitee jirti. Murteen Ispeen kun xiyyaarota USA sa'aatii dabalataa akka balali'an isaan dirqamsiisee jiraachuusaas maddeen gabaasaa jiru. Mootummaan Itoophiyaadhaa waraana baajjii galeessatti deemaa jiru hordofee murteewwan rakkoo dhiyeessii boba'aa mudatee dandamachuuf dhiyeessan ifoomsee jiraachuu ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasahuun Goffee beeksise. Waraana taasifamaa jiru hordofee dhiibbaa gabaa boba'aa fi dhiyeessii mudachuu danda'u dandamachuuf kallattii mootummaan kan ilaalchisee Dr. Kaasahuun akka ibsetti dhiyeessii fi raabsaa boba'aa hordofuun tarkaanfii fudhachuu dameewwan dursi kennamuuf qabuu fi kutaa addaa hundeessee jiraachuu ibse. Gatiin boba'aa naafxaan barmeelli tokko waraanicha dura doolaara 80 ture amma doolaara 230 benziilli doolaara 70 ture ammoo amma 150 gahullee kan ibse waggaa ta'u Itoophiyaan biyyoota baajjii galeessaa waliin waliigaltee gabaa boba'aa bara dheeraa qabaattullee sababa waraanaatiin gufachuuf biyyoonni kunneen dhiyeessuu akka hin dandeenye ministerichi beeksise. Sababa kanaan boba'aan adeemsa bittaarra ture meetirik tooniin 100 fi 80 ol dhiyaachuu hin dandeenye jechuu ibse. Naafxaan adiin guyyaatti liitirri miiliyoona 9 qabxii 2 dhiyaachaa ture amma gara miiliyoona 4 qabxii 5tti gabbu'uus dubbate. Sababa kanaan mootummaan sosochii hawaasa diinagdee akka hin gufanne gatii boba'aa dachaa 3 oliin dabalee bituuf dirqamuu himee jira. Gatii boba'aa daran dabaluuf mootummaan jireenya lammiilee baraaruuf naafxaa adii liitira takka irratti birrii 95 benziila liitira takka irratti birrii 42 deeggarsa taasisuullee beeksise. Hanga ammaatti ammoo birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 62 deeggarsa taasisuu kan ibse waggaa ta'u konkolaattonni boba'aa geejjibsiisaniif ammoo dhaabbileen alergii fi oomishtoota olaanoo kallattiidhaan akka hin hirmaanne kan ibse waggaa ta'u sadaffaan piroojektonni mootummaa fi dhuunfaa xiyyeeffannoo addaa barbaadaniif kallattiin kan kennamuu fi afuraffaan ammoo konkolaattota oomishaalee alergiitii fi akkasumallee meeshaalee bu'uuraa geejjibsaniif dursi akka kennamu ibsatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen seeraa qabeessa hin taaneef hayyama kenna jechuu isaatii wal qabatee naannoo Oromiyaa keessatti waraqaa eenyummaa haaraa fi gowwoomsaa wal qabatee abbaa lafummaa mirkaneeffachuudhaaf saamichi raawwatamaa jiraachuu isaa mirkaneeffachuu maddeen gabaasaa jiru. Akka paartiin Izeemaa yaadicha irratti dhiheessee naannoo Oromiyaa iddoolee adda addaa irratti waraqaa eenyummaa haaraa fi gowwoomsaa abbaa qabeenyummaa lafaa argachuuf jecha magaalaa Shaggar keessatti waraqaa eenyummaa haaraa fi qajeelfama hin qabne hanna abbaa qabeenyummaa lafaa bulchiisa naannicha keessatti raawwatamaa jiraachuu isaa ibsee jira. Paartichi ibsaa baasee mootummaan naannoo Oromiyaa murtee akkanaa kan fudhateef hawaasaaf yaadee osoo hin taane filannoo irratti mo'achuudhaaf yoo jedhe gochi kun hanna lafaa babal'isuu keessatti gaheen inni qabu olaanaa ta'uu isaa haddeessee jira. Akka paartiin Izeemaa jedhetti yaaliin mootummaa lammiilee waldaan hin hojjetin gowwoomsuuf gocha lafaa haala salphaa ta'een hawaasni hannaaf akka saaxilamu taasisaa jiraachuu isaa kan ibse yoo ta'u mootummaan naannoo Oromiyaatti bakka kaartaa manneenii hayyama hin qabnee fi lafa seera qabeessa hin taane adeemsa gara seeraatti jijjiiraa jechuu isaa saamicha lafaa kan babal'isu ta'uu isaa ibsee jira. Tarkaanfiin kun malaammaltummaa olaanaa fi hojii badaa kan babal'isu ta'uu isaa dabalataan kan ibse yoo ta'u filannoon dhufaa jiru iftoominaa fi amanamummaa fi haqa qabeessa akka hin taane gochuu keessattis gochi kun gaheen inni qabu olaanaa ta'uu isaa ibsee jira. Itti dabaluun paartichi mootummaan naannicha gocha akkanaa irraa akka of qusatuuf kan gaafate yoo ta'u lammiilee gowwoomsuu fi yakkoota garaagaraa keessatti akka hirmaatan taasisuu isaas sirrii akka hin taane ibsuun keessumaayyuu gocha kanaan wal qabatee magaalaa Shaggar keessatti abbaa lafummaa mirkaneessuu fi saamichi lafaa akka babal'atu carraa guddaa uumuusaa kaasee